Har'a oduu ariifachiisaa isinii qabadhee dhufee oduun ariifachiisaan isinii qabadhee dhufee maali yoo jettanii caaltuun maaltu mul'ate akkasuma abbaa manaa ishee wajjin maaltu isii mul'ate Saudi Arabiyaa keessatti magaalaa Riyaad keessatti caaltuun kan jiraachaa turte akka nama hiiqamaa qabaatutti firii taatee bakka hunda deemuun uffata geggeessuudha bakka firii taatee jiraachaa turte akkuma tasaa ta'anii mana ba'anii bakkuma tokko jarri lachinuu abbaa manaa ishee wajjin qabamanii jiran jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtu naga keessanii fi keessanii Ramadaan guyyaa 22 lakkoofsifne jirra. Ramadaan akkamii Ramadaan nurra galu saalatti wallahi wanni goonu qabnu nagaan nurra haa galu nagaan mana isaatti haa galu rabbiin immoo tuyyuu sanaa gootu ana ahli keenya wajjin nama jaalannu wajjin rabbiin itti nu haa deebisu ummata Oromoo ummata Musliima wajjin rabbiin sanaa gootu itti nu haa deebisu inna akkamii qophiin ayyaana maal fakkaata oduun ariifachiisan isin qabadhee dhufee caaltuun TikTok irratti muujatti beekamtii qabaachaa turte jechuudha yeroo duraatii fi otoo geemiin dhufin irratti caaltuun nama TikTok irratti ture jechuudha akkasuma taate nama isii muudate immoo abbaa manaa ishee wajjin magaalaa Riyaad keessatti caaltuu fi abbaa manaa ishee bakka tokkotti qaban jechuudha. Caaltuun waraqaa heeyyamaa biyya sanii qabdu hiiqaa waan hin qabne waraqaa heeyyamaa waan hin qabne firii taatee jiraatte akka nama waraqaa biyya sanii qabaatutti jiraatan kan turte yeroo muraasa keessatti immoo qabanii amma gara mana hidhaa magaalaa Riyaad seesisanii jiran jechuudha. Wallahi asirratti waan nama gaddisiisu tokkoffaa nama gaddisiisu maali jireenyi biyya ormaa kun hammaminni nama gaddisiisu. Maaliif jettanii wallahi jireenyi biyya ambaa nama gaddisiisa garuu isiin mootuu wanni tokko irraa beekamaa ture jechuudha. Uffata namaa geessuudhaan mana uffataa banatti bakka hojii bareedaa baay'ee tokko nama gammachiisu dalagaa jirti. Garuu immoo jireenya biyya ormaa kana waan godhamu jiru yeroo baan waroo gara waan abbaa manaa ta'aniif wajjin ba'anii wajjin galan jechuudha. Garuu mootuyyuu rakkoon isaa mudate kun waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Lamaan isaanii yeroo ammaa kanatti mana hidhaas seenan jechuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenyi Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti jiraatamu baay'ee tokko kan nama gaddisiisu. Akkamitti akka jiraachaa jiran asin dura Abu Musaab achi keessa ture nama waraqaa qabu. Isaan sunuu kan waraqaa qaban sunuyyuu isaaniyyuu biyya galchan jechuudha. Inshallah ijoollee kana yookiin bahuu danda'anii yookiin galchuu danda'anii hin beekamu waan ta'eef wallahi rabbiin isaan haa baasu isiniin jedha. Wallahi gisee kana mootuyyuu hidhaa seenuu baay'ee ulfaata jechuudha. Gizima kana gisee Ramadaanaa kana dhiisanii yeroo makaanuyyuu manni hidhaa baay'ee ulfaata keessattuu magaalaa Riyaad keessatti ta'ee bakka yerootis ta'e baay'ee ulfaata jechuudha. Caaltuu muudannoon isii muudate kana fakkaata. Muudannoon isii muudate kun akka nama birallee kan muudanne maaliif dhaamsa kana dabarsuu barbaada? Yeroo baatan of eeggannoodhaan yeroo baatan yeroo galtan yeroo amma namni illee nama hin jiraamte namnis nama maal gochuun waan akkasii hin jiraamte kanaaf waan akkanaa irraa sirriitti of eeggannoo gochuu qabdanii sirriitti of eegaa hordoftoota kabajamtoota kiyya waan akkanaa kana rabbiin isin baasu warroonni waraqaa eeyyamaa qabaanne biyya ambaa keessa gabbaate bakkuma kamuu biyya ambaa keessa gabbaate galuun ni ulfaata sababni illee maaliif waraqaa qabaatte firii taatee jiraatte waraqaan qabaanne immoo waraqaan kun maaliif firii ta'ee jiraatama waraqaan faayidaa qaba jechuudha. Faayidaan inni qabu waraqaan akkuma nama biyya sanii itti gabbartaa waggaan itti gabbarta jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni qaama qabu waggaan itti gabbara jechuudha. Kanaaf wanni isaan illee barbaadan namni waraqaan qabne biyya keenya keessa taa'u jiraachuu hin danda'u jedhanii fi gaafa waraqaa qaba eenyummaa ka waraqaa eenyummaa kee qabaate tokko ati gibira gabbartee jiraatta akkuma biyya kee keessatti jechuudha. Biyya kee keessatti ma fakkeenyaaf waan hundarrattuu ni gabbarama jechuudha. Lafarratti hin gabbarama manarratti hin gabbarama. Kanaaf jechuudha bakka hunduyyuu mallaqa malee jiraachuu hin danda'u. Isaa waan isaan laalan faayidaan isaanii nurraa dalagatanii waraqaa malee jiraatuun isaanii miidhaan isaan nurraan gaafa jedhamfa yaaduu danda'a jechuudha. Garuu mootuu biyya san keessatti yoo kan fudhannu ta'e baay'ee ulfaata. Akkanuma amma biyyootuma garaagaraa keessattuyyuu waraqaa malee gabbaatee bakka tokko ba'uu hin dandeettu. Garuu immoo caaltuun waggaa dheeraa turte na fakkaata. Garuu guyyaa rabbiin jedhe maal godharree carraadha. Guyyaa rabbiin jedhe immoo jarri jechuu ani hin beeku mucichi qaamaa qabaachuu mucichi qaamaa qaba na fakkaata ani hin beeku. Garuu immoo akkamitti qabama makiinaa ofa na fakkaata garuu hin beeku. Isaan lachuu bakka tokko qaban jechuudha. Isaan kana duba hoo maaltu jira? Ijoollee kana duba maaltu jira? Akkamitti qabamuu danda'an bakka tokko? Yeroo amma namni nama tokkoma. Yeroo amma nama ofirraa hin dandeettu abadan.
maaliif maaga bakka maadala hin beekuwani haalli ilmi namaa kun karaa hedduutti namatti yaada. Asirratti warroonni qaama baafachuu barbaadan yookiin immoo tuyyuu galtanii warroonni galuu barbaadan hin jira jechuudha masootii keessatti. Yeroo tokko ijoolleen hedduu ijoollee nama akkam sadii wayii galanii jiran jechuudha ijoolleen ani beeke maaliif waraqaa amma fakkeenyaaf Kadir yoo fudhan Kadir seeraan gale karaa bahaaraatiin bishaanitiin dhufe erga karaa bishaanitiin dhufe achi keessatti Saudi Arabiyaa keessa imbaasii yeroo qunnamatitti yeroo Kadir sanittiin galanii deebi'ee ijoolleen hedduu Kadirtu galanii ijoolleen hedduutu gale jechuudha. Karaa kanaan fayyadama waraqaa keessan bitadha biyyaan baatitti deebi'ee dalagaa xaawuroonni dalagachuu barbaada. Fakkeenyaaf mucaan caaltuun amma karaa galuu hin dandeetti jechuudha. Yaada yeroo isii gubde malee caaltuun amma gara seeratiin fakkeenyaaf isiin bahaaraan dhuftee caaltuun bahaaraan dhuftee galuu hin dandeetti. Garuu mootuu haalli itti tole taanaan hin teetti. Garuu immoo amma miilaala rakkoo isii mudate kan jechuudha. Rakkoon akkanaa kunatu nama mudata. Yeroo qabdanitti fayyadamaa yeroo mallaqa harkaa qabdanitti biyya san keessaa sochootanii biyya sanitti deebi'uu yookiin immoo biyya biraa waraqaa baafattee otoo mallaqa san harkaa qabdu deemuu dandeetta. Garuu amma baay'ee miidhaa guddaa namarraan geessa jechuudha. Haalli isin amma haalli isaaniitti qabamu kun baay'ee miidhaa namarraan geessa. Wantoota akkanaa kanarraa immoo of eeggannoo godhaa. Biyya hambaa keessa jirtanii nagaan ba'a nagaan galaa. Ijoolleen hedduu firii ta'anii keessa fakkeenyaaf Ahmad Culullee mucaa sottitoo irratti beekaman fakkaata. Mucaa sullee firii ta'eetiin hojjeta jechuudha keessatti. Ijoollee hedduutu jira. Haa ta'u garuu inni firii akka nama waraqaa biyya qabsanii qabu sanitti bakka sodaatu viidiyoo bakka gadi deemee waraabaa maal jedha bakka. Ijoollee akkanaa kana rabbiin isin haa eegu namni isin nama isinitti godhuu danda'a. Poolisii isinitti gochuu danda'a. Kanaaf waan akkana kanarra sirriitti of eeggannoo gochuu qabdan isin jechuu barbaada. Yaada kee geessaniif jiran fakkaata. Caaltullee abbaa manaa ishillee rabbiin nagaan isaan habaasu. Rabbiin isaan bira haa jiraatu biyyoo hambaa biyyuma hambaatii boottiin immoo biyyuma keenya sanii akirii wanni kun hin jiru isin jechuu barbaada. Asumaan immoo tuyyuu dhaamsaan isin qabu jajjabaadhaa of eeggadhaa bitaa mirga keessan eeggachuun dirqama keessanii yoo bitaa mirga keessan eeggatan wallaahi kaani kan namatti tiisu rabbi jechuudha. Kaani kan namatti tiisu rabbi isinillee uftiisa rabbiin isin haa eegu isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Ayyaanallee rabbiin nagaan ittiin nu haa qabu. Isin jechuu barbaada warroonni maatii keessanis bilbiltanii waa argitanii hadiyaa bittanii fi maatii keessan gammachiisuu barbaadan gammachiisaa isin jechuu barbaada. Rabbiin isin gammachiisa nama gammachiisee nama ollaa gammachiisee nama rakkataa gammachiisee rabbiin hin gammachiisa waan ta'eef kanaafuu isinillee warroonni kennaa barbaadan akkasumas jechuu barbaada. Kan maqabaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Caaltulleen dhiira kanarraa mana hidhaa keessatti turuunis baay'ee namatti dhagama. Hordoftoota hedduu qabdi na fakkaata karaa tiktookiitiin. Kanaafuyyuu tarii namni sagalee ta'eef ijoollee kana achi keessas baasuuf danda'a hin beekamu waan ta'eef ani kanuma isiniin jedha. Manni biraa wanni isiniin jedhu hin jiru. Koomantii naa barreessaa laayikii fi sabiskiraayib godhaa isin jechuu barbaada. Bakkuma jirtanitti warroota baddanii ala jirtan bakkuma jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.